Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaalu Gilgaala 2.1 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? Himoota armaan gadii dhugaa yookiin soba jechuun deebisii jedha. Har'a kan jiru tuunni lakkoofsa lakkaawwii citatoota lakkoofsa hundaati jedha. Kun dhugaa moo sobaa? Kun dhugaadha jechuudha. Dhugaadha. Baarra kan jiru immoo tuunni lakkoofsa hundaa citatoota lakkoofsa lakkaawwiiti jedha. Kun maali? Soba jechuudha. Inni taan immoo caan tuunni lakkoofsa hundaa citatoota lakkoofsa hundaati jedha. Kun maali? Dhugaadha jechuudha. Citatoota mataa isaa ta'uu danda'a jechuudha. Tuunni tokko citatoota mataa isaa ta'uu danda'a. Waa'ee citatootaa, waa'ee cita sirrii, waa'ee tuutotaa walumaa galatti jechuudha. Boqonnaa tokko keessatti gadi fageenyaan waan hojjetamee jiruuf warreen boqonnaa tokko viidiyoo isaa hin ilaalle deemtanii ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Waa'ee tuutotaa gadi fageenyaan hubachuudhaaf. Daarra kan jiru immoo lakkoofsi hundaa cita sirrii lakkoofsa lakkaawwitii jedha. Kun dhugaa moo sobaa? Soba jechuudha. Waa'ee cita sirrii boqonnaa tokko keessa ni jira jechuudha. Viidiyoo isaa sana ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Eerra kan jiru lakkoofsi lakkaawwii cita sirrii lakkoofsa lakkaawwitii jedha. Kun maali? Soba jechuudha. Soba. Gaaffii lammaffaan immoo kanneen armaan gadii shallagii jedha. Kana yeroo walitti daatan meeqa kan isin argattani? 4,000 kana yeroo walitti daatan jechuudha. 4,232 kan isin argattan. 200 fi baarra kan jiru jechuudha. 240 hiruu 240 hiruu 60 meeqadha? Asitti 60dha. 0 baddii 24 hiruu 6 meeqa? 24 hiruu 6 meeqa arganna? Walqixa 4 arganna jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqadha? Deebiinsa 4. Kan caarra jiru walqixa 0 ta'a jechuudha. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu 0dha yeroo baaftan 0 argattu jechuudha. Daarra kan jiru immoo 1000 irraatii 0 irra dhuftan meeqa argattu? 1000 argattu jechuudha. Gaaffii sadaffaa yoo naan miseensa lakkoofsa lakkaawwii ta'e lakkoofsi lakkaawwii gidduu naa fi naa ida'uu tokkotti argamu jira jedha. Jira moo hin jiru? Hin jiru jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Naa kana naan miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti jenneerra. Lakkoofsa lakkaawwii naa bakkaa buunu fakkeenya lakkoofsa wayii fudhannee. Naa walqixa 5 haa jennu. Naadhaan jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii waan ta'eef. 5 lakkoofsa lakkaawwii waan ta'eef jechuudha. Miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti 5. Asirratti naa fi naa ida'uu tokkoo gidduu lakkoofsi lakkaawwii ni jiraa jedha. Hin jiru. Naa ida'uun tokkoo meeqadha jechuudha. Naadhaan meeqa kan nuti kennine? Naadhaaf 5 kennine. Kanaafuu 5 ida'uu tokkoo walqixa meeqadha? 6 arganne jechuudha. Naa ida'uun tokkoo 6dha. Naadhaaf immoo meeqa kenneerra? 5 kennineerra miti 5 fi 6 gidduu lakkoofsi lakkaawwii jira? Hin jiru. Isaan kana gidduu lakkoofsi lakkaawwii hin jiru. Kanaafuu hin jiru jechuudha. Gaaffii arfaffaan hariiroo tuunni lakkoofsa lakkaawwii fi tuunni lakkoofsa hundaa qaban ibsi jedha. Akkuma beektan gaa lakkoofsi lakkaawwii tokkorraati kan ka'u, lakkoofsi hundaa immoo 0 irraati kan inni ka'u jechuudha. Hariiroo isaan waliin qaban gaa yeroo ibsinu sarara lakkoofsaa irratti yeroo ibsinu 0, 1, 2,
3 4 5 jechuudhaan itti fufa jechuudha. Asirratti kun lakkoofsa hundaati jechuudha. Lakkoofsi hundaa maalirraati kan inni ka'u? 0 irraati kan inni ka'u. 0 irraa ka'uudhaan bitaarraa gara mirgaatti yeroo deemu maal ta'aa deema jechuudha? Dabalaatii deema jechuudha. Dabalaa deema. Akkasumas lakkoofsi lakkaawwii maalirraa ka'a? Tokkorraati kan inni ka'u. Tokkorraati kan inni ka'u. Innis akkuma lakkoofsa hundaa jechuudha. Bitaarraa gara mirgaatti maal jechuudha? Dabalaati kan inni deemu. Dabalaati kan inni deemu. Lakkoofsi lakkaawwii tokkorraati kan ka'u. Lakkoofsi hundaa immoo 0 irraati kan ka'u jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu bitaarraa gara mirgaatti maal ta'aa deemu? Dabalaa deemu. Gaaffii 5ffaan lakkoofsota hundaa armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessedha. Maalirraa gara maaliitti? Xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessi nuun jedha. Asirraa isa xiqqaa fuuldura kaa'uudhaan isa guddaa immoo gara dhumaarra keenya jechuudha. Xiqqaan asii eenyudha? Inni kun tokkoffaarra ta'a jechuudha. Kun immoo lammaffaa ta'a. Sadaffaan kana ta'a. Arfaffaan immoo kam ta'a? 4 kuni 5 kun immoo 6. Maal goona? 153 200 yeroo tartiibessinu jechuudha. 200 364 463 474 inni dhumaa 635 ta'a jechuudha. Akkasiin tartiibessitu. Gaaffii 6ffaan lakkoofsota hundaa himoota armaan gadii keessatti xaa bakka bu'uu danda'an tarreessi jedha. Lakkoofsota hundaa jechuudha. Lakkoofsota hundaa xaa bakka bu'uu danda'an asii kan barreessinu ta'a jechuudha. Asirratti xaan irra xiqqaa tokko jedha. Lakkoofsa hundaa kan ta'e as buufna jechuudha. Hima kana kan nu dhugoomsu. Maal goona? 0 irra xiqqaa tokkooti. 0 irra xiqqaa tokkoof. Kanaafuu asitti 0 maal? Lakkoofsa hundaati jechuudha. Bakka xaa kana maal buufna jechuudha? 0dha kan nuti buufnu. Kan ammoo lammaffaarra kan jiru kan ammoo yeroo ilaallu xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 9 jedha. Mallattoo ishiin kun maal agarsiifti jechuudha? Irra xiqqaa yookiin walqixa kan jedhu agarsiisa. Kanaafuu bakka xaa kana maal buustu? 8 buusuu dandeessu. Akkasumallee 9 buusuu dandeessu jechuudha. Maaliif ishiin kun hima lama of keessaa qabdi jechuudha. Irra xiqqaa yookiin walqixa kan jettu. Yoo xaa kana 9 galchitan maal ta'a jechuudha? Irra xiqqaa yookiin walqixa kan jettu kun nu dhugoomsa. Asitti walqixa ishiin kun walqixa bakka buute jechuudha. Ishiin jala sararamteettu kun mallattoo walqixaati jechuudha. Kanaafuu 9 walqixa 9ti. Yoo 8 bakka buuftan 8 irra xiqqaa 9ti. Kanaafuu 8s 9s bakka buusuu dandeessu as jechuudha. 7s 6s 5s bakka buusuu dandeessu bakka xaa kana jechuudha. Kanaafuu amma nuti meeqa bakka buufnu? 8 irra xiqqaa 9 haa jennu. Yookiin asirratti walqixaanis hojjechuu dandeessu. 9 walqixa 9 jechuu dandeessu. Bakka xaa kana maal buusuu dandeessu? Lakkoofsa hedduu bakka buusuu dandeessu. Yoo barbaadan 8, yoo barbaadan 9, 7, 6, 5, 1, 2, 3 isaan kana buusuu dandeessu jechuudha. Bakka xaa. Asoo 10tii ol kan ta'e bakka buustu jechuudha. 11,
irra guddaa 11 irra guddaa 10 12 irra guddaa 10 bakka ta'a kana maal buusuu dandeessu 11 12 13 14 15 16 17 18 lakkoofsa barbaadan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Garuu 10tii ol ta'uu qaba jechuudha bakka ta'a kana. Torbaffaan immoo lakkoofsota hundaa armaan gadii guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessina. Kun immoo guddaa irraa gara xiqqaatti kan nuti tartiibessinu. Asirraa guddaa kan ta'e haa ilaallu waliinii jechuudha. Guddaa kan ta'e as keessaa qabna. Tokkoffaan kana. Itti aansuudhaan immoo lammaffaan kamidha jechuudha. Lammaffaan kana. Sadaffaan hoo kamidha? Sadaffaan kana. Arfaffaa yoo ilaallu. Arfaffaan kana. Shanaffaan kana. Ja'affaan immoo. Ja'affaan kana. Torbaffaan kana. Kanaafuu gaamma yeroo tartiibessinu tokkoffaa irratti isa kana barreessitu. Tokkoffaa irratti isa kana barreessitu. Lammaffaa irratti kana barreessitu. Sadaffaa irratti isa kana barreessitu. Arfaffaa irratti kana. Shanaffaa irratti kana. Ja'affaa irratti kana. Torbaffaa irratti kana. Kun hagas maraa isin rakkisu jechuudha. Gaaffii 8ffaan dursaa fi itti fufaa lakkoofsota armaan gadii barbaadii jedha. Lakkoofsa irra jiru yoo ilaallu 999. Dursaan lakkoofsa kanaa eenyudha jechuudha? 998dha. Kan isa kanaa jechuudha. Itti fufaan isaa immoo eenyudha? Itti fufaan lakkoofsa kanaa meeqadha? 1000 jechuudha. Kan isa kanaa 6779 dursaan isaa jechuudha. Itti fufaan isaa meeqadha? 6781 ta'a. Kan isa kanaa immoo dursaan isaa meeqa ta'a? 9998. Itti fufaan isaa immoo maal ta'a jechuudha? 1010 ta'a jechuudha. 1010 kan inni ta'u. Kan isa kanaa dursaan isaa meeqa ta'a? 99,999 ta'a. Itti fufaan isaa lakkoofsa kanaa immoo meeqa ta'a jechuudha? 1,100 meeqa jechuudha? 1,100 tokko ta'a jechuudha. Itti fufaan isaa. Gaaffii 9ffaan lakkoofsota lakkaawwii keessaa inni xiqqaan kamii jedha. Lakkoofsa lakkaawwii keessaa inni xiqqaan eenyudha? Tokkodha. Lakkoofsa tokkodha jechuudha. Maaliif lakkoofsi lakkaawwii eenyurraa eegala? Tokkorraa waan eegaluuf jechuudha. Gaaffii 10ffaan lakkoofsota hundaa keessaa inni xiqqaan kamii jedha. Inni xiqqaan kamii? Lakkoofsota hundaa keessaa 0dha. Maaliif lakkoofsi hundaa eenyurraa eegala? 0rraa eegala jechuudha. 0rraati kan eegalu. Gaaffii 11ffaan lakkoofsota lakkaawwii keessaa inni guddaa ta'e jiraa jedha. Inni guddaa ta'e hin jiru. Maaliif lakkoofsi dhuma hin qabu jechuudha. Xumura hin qabu lakkoofsi. Sababa kanaaf jechuudha. Kan waan hin jirreef lakkoofsa lakkaawwii keessaa inni guddaa ta'e waan hin jirreef kanaafidha jechuudha. Lakkoofsi xumura yookiin dhuma waan hin qabneef jechuudha. Yoo jiraate kamii jedha? Waan hin jirreef egaa waan barreessuun yookiin waan nuti isa guddaan kanadha jennee lafa keenya hin jiru jechuudha.
Gaaffii 12ffaan lakkoofsota hundaa keessaa inni guddaa ta'e jiraa jedha. Yoo jiraate kamii jedha. Kunis hin jiru jechuudha. Akkuma lakkoofsa 11ffaa irratti gaaffii lakkoofsa 11ffaa irraati jechuudha. Lakkoofsi waan dhuma hin qabneef inni guddaa ta'e kanadha jennee lafa kaa'uu hin dandeenyu. Gaaffii 13ffaa kanneen armaan gadii keessaa lakkoofsa hundaa kan hin taane addaan baasii jedha. Lakkoofsa hundaa kan hin taane. Lakkoofsa hundaa kan taane kuni lakkoofsa hundaati. Warreen lakkoofsa hundaa ta'e itti marra jechuudha. Kunillee lakkoofsa hundaati. Kun lakkoofsa hundaati. Kun lakkoofsa hundaati. Warreen hafan lakkoofsa hundaa miti jechuudha. Warreen itti marre kun lakkoofsa hundaati jechuudha. 0, 12, 100, 201 isaan kun lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaati. Isaan kun lakkoofsa hundaa miti jechuudha. Isaan kun miti. 2.4, 8.5, 0.5, 3 irra 7 lakkoofsa hundaa miti jechuudha. Gaaffii 14ffaan lakkoofsota lakkaawwii lakkoofsota lamaan armaan gadii gidduu jiran barreessi jedha. Lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa isaan kana gidduu jiran barreessii nuun jedha. Yeroo barreessinu lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa kana gidduu jiru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isaan kana ta'a jechuudha. Isaan kana kan inni ta'u lakkoofsi lakkaawwii isaan kana gidduutti argamu. Isaan kana gidduutti 15 fi 23 gidduu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 isaan kana ta'a jechuudha. Isaan kana tarreessitu. Kana gidduu 100 fi 12, 100 fi 13, 100 fi 13, 100 fi 14, 100 fi 15, 100 fi 16, 100 fi 17, 100 fi 17, 100 fi 18, 100 fi 19 isaan kanadha jechuudha. Yeroo tarreessitan kan caarra jiru jechuudha. Kan daarra jiru isa kanas akkasumatti tarreessitu jechuudha. 2,212 12 jedhee kan itti fufu 12 otoo hin taane 200 fi 2,213 jechuudhaan itti fuftuun gidduu isaanii kan jirudha kan isin barreessitan jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii 2,213, 2,214, 2,215, 2,216, 17, 18, 19, 20 2,220 jettanitti xumurtu jechuudha. Gaaffii 15ffaan mallattoolee irra xiqqaa walqixa yookiin irra guddaa keessaa bakka duwwaa armaan gadii galee kan dhugaa taasisu galchii jedha. As keessaa egaa mallattoolee isaan sadan kana keessaa fayyadamuudhaan bakka kanaa kan nu dhugoomsu fayyadamna jechuudha. Kunoo isaan kana kan nu dhugoomsu jechuudha. A irratti, B irratti, C irratti kan nu kenname kana kan nu dhugoomsu kana fayyadamnee jechuudha. Mallattoolee kana fayyadamnee kan nu dhugoomsuun hojjenna jechuudha. Asirratti
irra guddaadhaan nu dhugoomsa jechuudha. Asitti mallattoo kana fayyadamna. Asittoo mallattoo irra xiqqaa fayyadamna. Asittoo walqixa. Akkasiin hojjettu jechuudha. Gaaffii 16ffaan meeqaan lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqaa 9 haa ta'u jedha. Xaan jechuudha irra xiqqaa 9ti jechuudha. Irra xiqqaa 9ti. Lakkoofsa gatii xaa ta'uu danda'u hunda tarreessi. Egaa xaan maal jennee irra jira? Xaan lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqaa 9 haa ta'u jenneerra. Egaa gatii xaa kan ta'uu danda'u saam kam jechuudha. Gatii xaa kan ta'uu danda'u xaan walqixa 1 ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a, 5, 6, 7, 8 isaan kana ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif irra xiqqaa 9 jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqaa 9 warreen ta'an tarreessina jechuudha. Tokko irra xiqqaa 9ti, 2 illee, 3, 4, 5 illee akkasuma 6, 7, 8 isaan kun irra xiqqaa 9ti jechuudha. Kanaafuu x yoo barbaaddan tokko bakka buusuu dandeessu. Isaan kun ni dhugoomsa jechuudha. Xaan irra xiqqaa 9 ni dhugoomsa jechuudha. Isaan kana bakka buustan. Yeroo tarreessitan gaa tarreessaa isiniin jedha waan ta'eef 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanga 8tti tarreessitu jechuudha. Gatiin xaa argattu hunda sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi. Gatii xaa argattu sarara lakkoofsaa irratti agarsiisedha. Sarara lakkoofsaa irratti asii inni kun gaa xaa haa jennu sarara lakkoofsaa kana. Tokko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akkasiin agarsiisuu dandeessu jechuudha. Gaaffii 17ffaan lakkoofsonni hundaa 5 xaa, zaa, naa fi maa akka armaan gaditti sarara lakkoofsaa irratti agarsiifamanii jiru. Danaa 1.2 irratti hundaa'uun mallattoo irra guddaa yookiin irra xiqqaa fayyadamii bakka duwwaa armaan gadii guuti jedha. Bakka duwwaa isaan kana guunna jechuudha. Mallattoo isaan kana fayyadamuudhaan. Egaa daanaa 1.2 yeroo ilaaluu deemnee kana jechuun asirratti lakkoofsa lakkaawwiiti kuni bitaa irraa gara mirgaatti maal ta'aa deema? Dabalaatii deemaa jechuudha. Akkasuma lakkoofsi hundaas bitaa irraa gara mirgaatti dabalaatii deema. Gara gaaffii keenyaatti yoo deebinu gara Gilgaalaatti jechuudha. Gaaffii 17ffaan asirratti daanaan 2.2 nuu kennameetii jira. Kana jechuun yaa, zaa, maa, xaa fi naa nuu kennameetii jira. Kana jechuun gaa akka danaa 2.1 irraa ilaalletti maal jechuudha? Asirraatii gara kanaatti bitaa irraa gara mirgaatti maal ta'aa deema? Dabalaatii deema. Kana jechuun yaan zaarra xiqqaadha. Zaan maarra xiqqaadha. Maan xaarra xiqqaadha. Xaan naarra xiqqaadha jechuudha. Kana jechuun naan jechuudha gatii isaatiin hunda caala jechuudha. Guddaadha jechuudha. Hunda isaanii kan caaludha jechuudha. Kana yeroo mallattoodhaan ibsinu akkasiin ibsinaa jechuudha. Mallattoodhaan akkasitti ibsuu dandeessu. Maaliif yaamoo zaaturra guddaadha. Zaaturra guddaadha. Zaamoo maaturra guddaadha. Maaturra guddaadha. Xaamoo maaturra guddaadha. Xaaturra guddaadha. Naamoo xaaturra guddaadha. Naaturra guddaadha jechuudha.
isa kana ilaalleet as keessatti kan nuti goonu jechuudha. Asii kana eenyutu irra guddaadha? Xaatu irra guddaadha jechuudha. Maaliif inni gara mirgaatti argamaa jechuudha. Eenyu? Xaan. Gara xaatti galagalchina jechuudha. Gara xaatti galchina. Kan baarra jiru immoo eenyutu irra guddaadha? Ammallee xaatu irra guddaadha jechuudha. Gara xaatti kan nuti galagalchinu. Gara naatti galagalchina ammoo ishee kana. Daarra kan jirtu immoo gara naatti galagalchina akkasuma jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 2.2 seensa intiijarootaa kan jedhu walitti deebina. Hagamma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Haga sanatti nagaan turaan isiniin jedha.